Inni biraan risks of forex trading jechuudha. Forex tradingiin akkuma profitii illee qabu akkuma bu'aa illee qabu riskii mataa isaa illee ni qaba jechuudha. Riskiin inni qabu riskii akkamii yoo jennu taate inni dura high volatility dha jechuudha. Pricing chart dha jiru ol ka'aa gabbu'aa gaafati bakka kanarratti gahee ol ka'aa jettee yaaddu gabbu'anni akka kanatti olii gad volatility akka kana qabaachuun akka nuti yeroo takka dafee pricing keenya stop loss fi take profit illee tuqu waan godhuuf riskiin akkanaa kun akka jiraachuu isaa beeknee bifa kanaatiin itti qophoonnee seenuu danda'u jiraata jechuudha. Kanaafidha yeroo hedduu stop loss fi take profit kaa'uun barbaachisaa waan ta'uuf jechuudha. Maaliif price takka keenyatti seennee stop loss hin keenye ta'ee volatilitiin isaa immoo olaanaa sababa ta'eetiin pricing faallaa keenyaa yoo deemu taateef lose godhaa waan deemnuuf haalli akkasii kan hin uumamneef yeroo hundaa stop loss fi take profit keenya kaa'uun barbaachisaa ta'e argama jechuudha. Inni biraan leverage maximizes losses. Small moves can cause big losses. Leverage ni fayyadamna dhugaadha. Leverage profit nuuf fiduu danda'a. Faallaa kanaaf immoo qacarraa ta'ee leverage illee gurguddaa wantu 500 faa tokko gara 1000 faa tokko gara 10,000 faa fudhannee pricing faallaa keenya yoo chaatiin nuti xiinxallisuun faallaa keenyaa ka deemu taateef lose goona jechuudha. Akkasitti san lose goona jechuun immoo akkuma kana akkuma profitii keenya heddummeessu luusii keenyas waan heddummeessuuf leverage hedduu fayyadamuun riskii guddaa qaba jechuudha. Kanaaf leverage hedduu fayyadamnu akkaataa brookara nuti irratti deposit goone irratti dhaabbannee realistic leverage osoo fudhannee bareeda ta'a jechuudha. Inni biraa complex drivers. Money factors affect exchange rates. Exchange rate kana faktoroonni hedduun isaanii affect godhuu waan malaniif fakkeenyaaf yeroo takka big news high impact news onni oduuleen garaagaraa oduun jajjaboon gaafa bahan bifa nuti eenyeen wanta godhuu dhiisee pricing spike ta'uu danda'a jechuudha. Akka fedhetti ol utaalee gad utaalee riskii biraa keessa nu naquu ni mala. Inni biraan immoo broker risks riskii brookeraati jechuudha. Fakkeenyaaf brookera reliable hin taane tokko brookera dhiyeenyuma kana magaalaa dhufe tokko isa amannee maallaqa keenya isaa irratti deposit erga goonee booda brookerichoonii fi kaniif badu taate maallaqa keenya jechuun fudhatee badaa riskiin brookeroota taallee argamuu ni malan jechuudha. Kanaaf brookera gaafa filannu brookera reliable ta'ee fi trusted paayileetii keessa seennee brookerri kun hangam takka amanamaadha review akkam qaba namoota meeqatu feedbackii brookera sanii brookera bareedaadha jee lafa kaayee hajoo erga xiinxallee research mataa keenya eega gaggeessinee booda kallattiitiin brookeraa filachuu qabna malee osneetuma brookeruma ta'eef filannee maallaqa keenya irratti deposit godhuu hin qabnu jechuudha. Maaliif trustworthy miti taanaan amanamummaa hin qabu taanaan brookerri sun erga nuti maallaqa keenya deposit goone booda cufamuu mala jechuudha. Kanaaf riskiin brookeraa illee waan jiruuf forex tradingiin akka reward qofa osoo hin taane riskii akkasiillee akka qabu beekuun dura jiraata jechuudha. Inni biraan emotional stress dha jechuudha. Yoonii fira deddeebinee tireedii over trade akka goonu taane deddeebiidhaan tireedii akka fudhannu taate emotionii keessa nu dhaqee aaraa keessa nu dhaqee akkamitti irratti wanti kun amma kana nyaata akkamitti losing strike keessa seena hajuu jiddu galeessa goone irra deddeebiin osoo seetaapiin eeggatin osoo niifi confirmation eeggatin osoo seetaapiin nuti barbaanne san bira pricing deemee nuuf hin dhufin confirmation tokkoon malatti checklist tokkoon malatti irra deddeebiidhaan tireedii keessa seennee baay'ee oggootu kushoon teenye ammas dhaamsinee seel ammas nyaatamnee baay'ee ammas nyaatamnee akkas godhuun carraan akkas ta'uu waan nu mudachuu maluuf emotional stress illee nutti fidaa jechuudha. Kanaaf emotional stress kana fiduun isaa immoo akka riskiitti hallaaluu dandeenya jechuudha. Inni biraan geopolitical shocks yeroo takka sababa ikoonomiin biyya takka gabbuuraa kan ka'e biyya kaarensi nuti fudhannee tireed goonuu sanii irratti yoonii fi biitti suni ikoonomii biyya sanii akka gabbuutee interest ratein yoonii fi ol ka'u ta'ee dhiibbaa uume sababaan kun jiraachuutiin xiinxallee nuti chaartii irratti xiinxallee sirrii ta'e osoo jiru sababa haala kanaa kun uumamuutiin yerootti pricing karaa nuti barbaannetiin ala deemuus nu mudachuu ni mala jechuudha. Kanaatiif forex tradingiin akkuma reward illee qabu riskoota akkasa illee akka qabu beeknee bifa kanaatiin itti deemutu nurra jiraata jechuudha.